Walgahii Afrikaan Ameerikaa jedhamuun beekamu Desembar 13 bara 2022 USA'tti gaggeeffamuuf jiru irratti Itoophiyaa keessatti dabalatee rakkoo nageenya gaanfa Afrikaa keessatti uumamaa jiruun walqabatee Eertiraan walgahii kana irratti akka hin hirmaanne dhorkuun Ameerikaan qoqqobbii dabalataa Eertiraa irra buusuuf eegaluun dhaga'ame. Akkasumas fuuldura kana dhiibbaa hamaa mootummaa Eertiraa kuffisuu danda'u kallattii garagaraan Eertiraa irratti godhamuuf kan jiru ta'uun yeroo Eertiraan gama isheetiin beekame ta'us Eertiraan gama isheetiin Itoophiyaan yeroo rakkina cinaa dhaabbannee nu gante jechuun mootummaa Itoophiyaa yeroo balaaleffachuu eegaltee jirtu kanatti mootummaan Itoophiyaas erga rakkoo TPLF waliin qabuu gara xumurachuutti fidattee as dhiibbaa biyyoota dhihaa jalaa bahuuf jecha hariiroo Eertiraa waliin qabu laaffisaa jiraachuutu himame. Miseensonni paarlaamaa Itoophiyaa Oromiyaa irraa miseensa paarlaamaa ta'an roobii waaree booda walgahii cufaa taasifachuun dhimma rakkoo nageenya Oromiyaa keessumattuu dhimma dhumaatii Wallaggaa adeemsifamaa jiru irratti dhoksaan mari'achaa turuun dhaga'ame. Marii kana irratti haala rakkoon Tigraay itti xumurameen kan Oromiyaas araaraan xumuramuu qaba malee lola qofaan furuun akka hin danda'amne kaasuun dhimmi Oromiyaas mariin akka xumura argachuu qabu hirmaattonni yaada araaraa fi nageenya ajandaa marii gujichaa ta'e irratti walii galaniiru. Marii miseensonni paarlaamaa Oromiyaa qofaan irratti dhiyaatan kana irratti afayyaa'in paarlaamaa obbo Taaggasee Caafoo fi itti aantuun isaanii Aadde Loomii akkasumas paarlaamaatti bakka bu'aa mootummaa obbo Tasfaayee Beeljigees argamuu isaa maddeen amanamuu irraa qulqullaa'eeti jiran. Walgahii kana irratti miseensi paarlaamaa hirmaate tokko akka haasofsiisnetti utuu fincillee uummataa dhahuu baatee nuus waan mari'annu hin qabnu ture. Kanaaf yoo abbaan iyyate ormi nama dirmata akkuma jedhamu mariin miseensa paarlaamaa kun bu'aa fincila barattootaa fi uummatootaan gaggeeffamaa jiru waan ta'eef Oromoon bakka jiru hundatti tokko ta'ee yoo falmatee gaafiin isaa yeroo gabaabaa keessatti akka deebii argatuu danda'uuf mariin miseensota paarlaamaa kun agarsiistuudha jechuun yaada isaanii laataniiti jiru. Dubbi himaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa rakkoon Tigraay mudatee Wallaggattis dabalamaa jira jechuun yaaddoo qaban ibsan. Lixa Oromiyaa dabalatee kutaalee biyyoota garaagaraa keessatti wanti raawwatamaa jiru kan Tigraay keessatti mudachaa tureen addaa miti. Erga jedhaniin booda bu'uurri rakkoo kanaa kan ta'an rakkoowwan siyaasaa hedduu irratti mari'atanii furmaata siyaasaa fiduuf ifaajuu dhabuu fi callisanii ilaaluun akkuma kan Tigraay rakkoo cimaa biyyattii fiduu danda'a jechuun sodaa qaban ibsaniiti jiru. Wallaggatti duguuggaan sanyii qindaawaan Amaaraa fi Oromoo gidduutti yeroo adeemsifamaa jiruu fi fincilli barattootaan dha'ee uummataan bakkoota garagaraatti yeroo gaggeeffamaa jiru kanatti mootummaan ayyaana sabaaf sablammootaa jedhuun ayyaaneffachaati jiran.